jechuun jara kana godhaa jirtan kun immoo amantii qabdu miti. Please natti himame amantii qabdu miti bara. Isaa yommuu mucatti kanarraa namoonni baay'een jaalala qabamanii du'aa jiru hoorota. Nama kana beektu haadha baate jedhamti. Nan jaalatte maal jettu dee. Qoy jechuun biyya keessan hin dhufne nu maa biyya keenya dhuftu qoy. Wallahi wa inna ilayhi raaji'uun. namni kuni laayivii gubbaa utoo jiru laayivii gubbatti du'e አንድ ሚሊዮን ከሌለማ ምን ሰው ነው ሞታል ማለት ነው namni miiliyoona tokko hin qabaanne nama miti jedhamaa jira maqaan kee amma maal qalamee moo jaldeessa moo maal ta'uu barbaaddaata amma maqaan kee koo qalamee keessammaa inni maqaa keessamee komantii jalatti barreessaa namni miiliyoona tokko hin qabaanne komantii jalatti barreessaa itto laalini hinnoodha osoo fumarii naga buuttis balti maal abbaa keetii godhatte zamana doktora biyyi kana keessa bar ifaan kanuu gale duraan baatiriidhaan deemnaa bar ifaarraa xiqqishu akkanasi zikraan qaama godhate ሰላም ሰላም ኦሮታ አከም ጅርቱ ነጉማ ማይና ከስበዱን ሞቱም በከሚን በር ኩማ ለማፍቁደተር በዱሜ ሚቲ ተወጁማን ፏን ጀሪዲ ተወጁማን ካኒ ተቆና ሸቂኒ ተወጁማን ካኒ ተቆን ቃሚን ዱጋራ ብቻ ሰረከነ ቀብዱስ በር ኩማ ለማፍቁደ ሰዴት በራከ ሚያከስኒ ተውን በይኳል ዱጋራ ብቻ በረገመቹ ፊ በረገደቱ እኮ ነገር ነው ፈታው ጀና ሰገንታና ራፍ ቀበነ ሰገንታ ፏፏሳቱ ጀራ ሰንገሩ ሀማ ዱማ ቪዲዮ ካና ተላሉ ከሰነካ እንደጋኔ ቪዲዮን ኩድሞ ማሪና ጀልቀባም ላይክ ይዳል ሱኔ Amerikaan na kapan ni? Dua ina ka tumya dala. Jabbe baage ti tu dua ina ta enne ko. jechuun du'aayin sikoojii isaan hojjeta misin garuu du'aayi qofaan miti bakka ciistanii Ameerikaa dhaquun barbaada qofan jedhamu walii galli biyyi keenya keessaa rakkinni maaf ba'uu didee jettanii gaafatanii beektu ittiin rukutuuf akkan ta'an Aló. Hola, Carlos. waan akka kanaatu nu qunname kan waan takkasitu nu qunname hojii hojjennu caalaa nyaata irratti goobazii ta'aa jirra woroota kanaaf rakkina kana keessaa ba'uun bichuu siinutti jabaataa jira furmaata barbaada kun immoo nyaata gizee akka kanaatti nyaannu hojii sanas akka kanaatti nyaachuu qabna hojii sanas akka kanaatti jaallachuu qabna hojii sanas akka kanaatti utuu wade waame mooriin immoo geera jedhaa jiru miti mooriin nyaatamaa jira foon gaalaa akkam akkami What are you saying? maadara rabbiitu wal tokko tokko sikoo wal waamuu danda'u qabna jechuun firummaan keenya amma yoomiti anaafata amma fira miti firummaan keenya garuu amma yoomiti gosummaa maaloo jala namni kan sirbuuf hannaaf waan biraafi miti ko mooliin garuu moo akkam akkamisa jedhuudhaaf immoo meemee ayinnumte nutti himun Alattus jibbitus mawlinni bid'aadha kanuma dhugaan jiru mawlida warri jettan kijiba keessan wanni akkasii hin jiru mee warri bid'aadha jettan video kana share like repost godha mawlidni bid'aadha eegaa akkuma beekamu moodinni kun namoota hedduu biratti fudhataman qabu namoonni harki caalaan akkuma Itoophiyaatti moodida kana ni kabaju jedhee namanu moodida kana garuu gise kabajanu san akkam akkami an garuu kabajaan jiru jechuun rakkinni jiru miti so itti ajajamni gatii ta'e jennaan rakkoon qabu jarri viidiyoo dhoksaa baastanu kan utuu dhistanii akkam akkami jechuun viidiyoo haadha faatee fa'iin baasinaa dhugaa rabbicha viidiyoon haadha faatee akkamitti ba'amu كان يتجعل ورطة اتجونا غور بمباي عارف بس لو لي فكر الناس ودق قيمه وانت غاسي هاوين ده عارف البس isaa yommuu mucatti kanarraa namoonni baay'een jaalala qabamanii du'aa jiru hoorota jechuun akkam akkami dhageessaniitu amma arabni fayyarraa qabamtee jedhanii haasa'aa jiru yerduu kana nama kana beektu haadha baate jedhamti nan jaalatte maal jettu dee hundi keessan share itti godha wallaahi nan jaalatta shamare soddoma keessa haadha faateen filadhe qoy jechuun biyya keessan hin dhufne nu maa biyya keenya dhuftu qoy
rakkinni keessa maayini biyya keenya maaltu jiraadha wanti adda biyya keenya keessan jiru bakka isuma biyya keessan jiru tu biyya keenya keessas jiru nu asii essa deemna qoy maayini garuu orotaa simaaf jaraa kana filattu qoy orotaa jaraa kanaatiif fuulan kennina malee isin fuula kenninaan hin bakka nu asii singilii tafaa orotaa tiktookii live irratti tumucaan tokko fayyadamaa jiru lubbuun isaa darbeera jedhaa jiru inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun namni kuni live gubbaa utoo jiru live gubbatti du'e kan isa wajjin live taphachaa jirtu akka itti booyaatti subhaana allah sujuuda rabbii irratti hin duune qura'aana rabbii irratti hin duune amantii karaa qajeelaa isaa irratti hin duune taap koppii linkii irratti du'e inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rabbiin bu'a keenya orotaa giseen nu qabnu guyyaa har'aa qofa bakka har'a nu kenname malee boor nuuf hin kennamne cinqii keenya nurra jiru jechuudha al tokko bakka dhugaa rabbicha yoo makka duunuun beeknu yoo makka jiraannu hin beeknu ammoo mallee gara rabbii deemuu ni dandeenya bakka akka nama waggaa kuma tokko jiraannu cinqamuu hin qabnu akka nama waggaa kuma jiraatu wal jibbuu hin qabnu walii galee እሺ bakka salaataatu bade jannamo kan Allahu akbar Sami Allahu liman hamida rabbana ታይገድ Allahu akbar الله أكبر بغري ورحمة الله الله أكبر الله أكبر أنا سنكم أنا مدن عبد الرحمن الله الله Duga bakka agarreerra lama sadii dhuun fidira يا أنا بدي إياك نسي Jechuun bakka itti dhibame mamaa inni jarikaanii irratti yoo salaattan ajiriitu sinii dabalama rakkinna akka kana maa inni gizee kana keessatti addii kana qilqalloon barbaachisaadha jettanii naman toorota gizee kana keessatti addii kana akkas ta'uun barbaachisaadha jedhee namanu anyways yoo makka duunuun beeknu waan akka kana irratti jabaachuu irratuma bakka waan gaarii waan nu fayyadu hojjannee barbaachisaadha jedhee naman garuu jaalalli kun eenyurraa akka nama qabuun beekamu nama sin jibbu nama sin bareechiisin xalaa toonfatu irraas isin qabuu hin danda'a meemee gurbaan kun nama isaa arrabsurraa akka inni itti qabame qofa dhaggeeffadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أورومو دان أنا كيكا قوبا متى أوليش حياتي تي متى أوليش دمبلالتي غراغون نهلو نغري دمي أكالي أفاجي كل مدي شرلو كسادة بيانشي سيديبو چلاني مكرناچو nama rabsukan nabar nama jaalatamaa wannan ni qabu jaalaluma jechuun isa ka bakka qoqoqo akkasii miti ijoollee gisee jaallattanu maali wajjin jaalladhaa jedhama furriisii gororrasii booliisii bakka wama hariidhaa wajjin jaallattu miti ijoollee gisee jaallattanu akkuma sanaati jechuudha jaalalli waan nama tokko jaallattanii kaatanii waa tokko irraa jibbitanuu qabdu namichi sun yoo qabeenyaan qaban akkuma sanaatti jaallachuu danda'u qabdu namicha sanarraallee yoo wanti tokko fokkiseellee waan sanaa wajjin accept gochuu danda'u qabdu oroota akka kanaatti malee jaalalli kan jaalalan jedhamu walii galee uffate bareede dunia kabate yesete so bamana mai gammat bumanna tu ati baran nane seti ana sibicha ana bichar baredu kasi got ganam betan maknato ubattara nagar no ubat irakfal ababano imbada ka gubba kun imbada ka ala amala na mai chun ka amala yichu amala na makabu yichu at baran kamannum ga manor chilallo bar maldas wallahi kamannum ga manor chilallo ani bar ajjonna dungachura at na chininu na waye desi ha بك كرام كان بربادو that's reality بر جاللا في منيشا بك جالل يجا منيشا في علق جالل بكرانا ما قبضم بيكن ፈጣሪ ፈጠረሽ እኔንም ፈጠረኝ አንቺ ኧረ ተመቸኸኝ የምር ተመቸኸኝ በጣም ተመቸኸኝ ጥፋቴ ምኑ ጋር ነው አንቺም ማፍቀሬ ነው ምንም ጥፋት የለብኝም ብለ አፈቀርኩሽ ወደድኩሽ በቃ ሳልፈልግ ነው ያጋጥማል አመለስ ይጃለዳን ሊጠላሽ ይችላል ስለሰደብሽን ሊጠላሽ ይችላል አረፊቴ ሲጅቡ እንደው በራ
ከራም ከበርባሪው ዛስ ሪያሊቲ አገርተኒ ሚቲ ጃለለ ይቹኒ ጃለሊ እውር ያረጋል ጀት ሚቲ ጆርሱን ጃለለ ከከነ በቃ ጃለለ ፌኪ ጃለለ ሶባካና ዲሳሰን አቤት የዱካነ ከሰተኩ መስን ዳጋ ጅርተኑ ገንደ ወልቁ ደኒ ጆሌን ሀዲ ወለጂ ሱረጋ አዝሩ የሮ ከነ ከሰተ ሙጫንኩ ዋነ ሰሙደት ኮፈደ ገፈዳ ያ ኦሮሞ ጋፍ ነገኝ ጅሩ ሰላመት ወልጥ ራበለ ሰላማን እንጅሩ ነገኝ እንጅሩ ያ ወራ ገንዱማ ለብስታን yaa warra gandummaa lafita musiiba rabbi sitti habuutu warroota akkam warra akka abdii bilisummaa keessaniin abdii gabrummaa warra akka hafarsoo duruu itti baaftan hafarsoo harricha mataa harree dhoqqicha yookarfaa warri gandummaa lafita rabbi musiibaa sitti habuusu jinni rabbi musiibaa sitti habuusu yaaldayyuu sin tokkollee lola dhaabeera nurra aboo rabbi musiibaa sitti habuusu yaa warra gandummaa lafsitan sababbii keessanii bakka bullu dhiifne gaara keessan nyaata godhan jiruun nu jibbisiiste gaara keessa yaalee koottaatti galaa isinii dhiifne uno ila gurfaa dhiifnetti nu gaara keessa nyaata tolfachuu deemaan ربي مصيبة سنتابلة والله قد نتبوك تاني قد سنتابوت بو مصيبة ربي سنتابوت إسني ديف لفوتا جولي أكي كان واتكم بيكني جولي أكي كان غندومان بيكني جولي أكي كان جبان بيكني جالة لمالي أكا ميتكس غونا وروتا agar tani miti sis media rasti sani iyitanu jollina kasi wal goda jirtu agar tani miti esin garu kunu sanitti dhagaman jiru wanti kunu sanitti waa tokko fakkaatan jiru ይሄን ሙያ ይዤ ግን ማለት ነው እቤት ተቀምጬ ብቀርቅል ለእናንተስ ግፍ አይሆንባችሁ ወይ ሼፍዚ ላይ ወይ ምርጡ ገበታ ላይ ወይ ደግሞ ኢቢኤስ ላይ መቅረብ አለብኝ እንዴ ለእናንተ እንቁላሊያ ከሲቶጀት ይወሩታ መሰለ ሙያ ይዤ ቁጭ ብዬ ስቀርበው እውነት እንቁላሊ ጥሩ አይደለም እና አላችኋለሁ ይሄው እንቁላሉን ደግሜዋለሁ ውሃ በዛ ያለው ዋይ ከናሚት ያማ እንቁላሊ መረቂዳን ከሚቶጀተሙ ደንዳማ ዳማ እንቁላሊ መረቂ ደንዳሜን ጎዳማ ወሩታ ማይን ቆይ ሙያማዩ ሚትበርቱ ቆይስን ነቹ ሙያማዩ ሚትበራዳ አመቆይ እዚህ ከነኩ ጆሌ እንዲራዩ ሙያ ከናጁቹ እንደንደስ ይሞሩታ አገቡ ወልቺኒ አገቡዳ ወለጀሱ ወይ ገራዱ ዋቱ ማዱኔኑ ስኒፍ ጋሪዳ ወለለለ ወሮ ጎዱራናና ከራጎ biyyi dhukkubsatanii jirtu barbaachuma kee maana bahe anjaalatti nimiti kanani sitti naafu maaliif na rakkifta ati maalumaaf naan bartu biyya keenya rabbiin eegu adaraa rabbicha nu sinamanne ciisaa jirra amma koy biyya eegaa jirtu jenne ciisaa jirra miti rabbumti biyya keenya yaa rabbi nuuf eegati አሁን ይመስለኛል አንድ ልጅ ወድጄ ያየሁት ፈተና jechuun jara kana godhaa jirtan kun immoo amantii qabdu miti please natti himame amantii qabdu miti bakka amantii kiristaana islaam ortodoksii prootestaantiin kan jedhamu amantiin jira miti utumallee naman sodaanne amantii keessan sana hin kabajdanu please naman sodaattan ushi beekna bakka amantii keessan sana maaf hin kabajnu miidiyaa irratti akkanatti publikii goote akkan maaf qullaa keen dhaabattu jechuun tu qullaa kee dhaabatte maayin rakkinni jiru dhugaa rabbicha wanti nu sinirraa argaa jirru kun baay'ee jibbisiisa dhugaa rabbicha kun yoo malqiyaamaatu ga'e bakka kun jarri kaan immoo nashiidaa baasna jedhanii muuziqaa irraa immoo giximii isa jedhan sana isa giximii beektu miti giximii fudhatanii jiru idaanyenyi fredee naafotuun yaayee በትዝታው ነዶ jechuun la muuziqaa lammaffamaaf nu baastu muuziqaan bee jira maaf lammaffaa nu baastu dhamma al tokko muuziqaan sun bee jira miti maalluu godha lammaffaa muuziqaadhuma sana deemaa dhaggeeffadhaa nuun jettanu haasaa gabaabaa isaa yoo nashiidaadha jettanii immoo amantaadhaaf baasaa jirtu kan shiranii isaa dhodho bilbila kaasi kabachooko nyaata keessa bichooko bishaan dhugdeetta ishee makiinaa qabdaa namaan jetturra si wayyaan bichooko bilbilli koosuma duraadha ammaa kaastuu sareeku hojii biisiisi godhee buchullaaku nan beeka giftii koo akka hojiin biisiisi godhee malee na dagattee miniif sareeku silumayyuu namatu adda nu baasee amma reefu wadee manoo lubbuuku doolaaricha argee garaan koo maannoo lola keenya turee funatti dhaga'ameem sareeku maalin sii ta'a buchullaaku qarshiin addiidhuma kana sammuu namaa jijjiira jechuudha jechuun qarshiin addiidhuma kana sammuu namaa jijjiira jechuudha horota anis garuu mucattii ammaarraa ulfaa'eera
haadhaa fi ilmoon ergi adda adda ba'an yeroo dheeraadhaan booda yeroo walitti dhufan meemii ri'aakshinii akkamii agarsiisu. No, 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 hey. Abu mutuma ilmoo kenna. Wanni qalbii ijoollee teetii eeggatu siin jaaniif akkanaaf maal taatee godhate dubbisi ijoollee. Salaamaaleykum jennu Jeelaan. Asalaamaaleykum. Ala ijoollee boochiftee ala. Waan rakkina ta'eef malee ijoolleen sabiyyiin akka kanaa kun haadhaaf abbaa sirraa ba'anii jiraachuun baay'ee jabaadha. Jarri ammaa kun immoo seenaa guddaa qabu. Haati abbaa manaa sirraa gargar baatee haati gara biyya alaa deemti. Biyya alaa ergi deemteen booda immoo ijoollee kana immoo walitti fiduudhaaf abbaan manaa fi haati manaa akka jarri haraaraman jarri mubaarik hojii guddaa hojjetaa jiru. Yeroo kana keessatti ijoolleen fuudhamtee haadha kan agarsiifama. Haati immoo waan sana agartee akkasiin gara abbaa manaa siitti deebitu godhamaa jira. Eenyuus nama kana immoo tuffachuun hin ta'u. Oli galee nama kana tuffachuun hin ta'u. Tuffachuun hin ta'u. Habaratu abaatu. Hadulloomu ijoollee ta'u. Namni namuma uumaa waaqaan uumame waan ta'eef keessatti waan beeku beeka. Namicha jijjiiruudhaaf dhama'uurra yaada isaa jijjiiruu dhama'u. Yaada jijjiiruu dhama'uun immoo barsiisuu barbaada. Dhageessanii miti yeroo kana rakkinni guddaan jidduu keenya jiru maayinni wal tuffachuudha bakka wal tuffachuu kana yoo dhaabne malee gara tokkotti ba'an jiru bakka ifa tokko argaan jiru wal tuffachuun gidduu keenya akka baduudhaaf mimee olii fagaloo rakkinni kun nu keessaa ba'u. ይህንን ውሰድ። አንድ ሚሊዮን ከሌለማ ምን ሰው ነህ? ሞታል ማለት ነው። አንድ ቴብል ላይ እኮ የሚጠፋ ነው ለሻይ ለካፌ። አንድ ሚሊዮን የሌለው ሰው ማን አለ ብለህ ነው? የኔ ቢጤም አለው ዛሬ ጋር ከአንድ ሚሊዮን በላይ መተህ ውሰድ። ስንት ሰው እንዳልዳረ የዛን ያክልም ድሮ ተፋቷለሁ። የ2003 ሞዴል በአውቶማቲክ ትራንስሚሽን ክሬም ዳሽቦርድ። ታዲያ ለዚህ መኪና 1 ሚሊዮን ያቅታል? 1 ሚሊዮን በጣም ያሳፍራል። 1 ሚሊዮን የሌለው ሰው ሌጎ ሆቴል namni miiliyoona tokko hin qabaanne nama miti jedhamaa jira. Maqaan kee amma maali? Qalamee moo jaldeessa moo maal ta'uu barbaaddaata amma maqaan kee? Koo qalameedha. Keessammaa inni maqaa keessa mimee koomantii jalatti barreessaa. Namni miiliyoona tokko hin qabaanne koomantii jalatti barreessaa. ጉዝዬን እንደምን ዋልሽ ምን አማረሽ ምን ልግዛልሽ? እህት እናት ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ይቅርታ እንዴት እናናገርሽ? ምን አማርሽ እንባላለን እና ከቲክቶክ ፕላትፎርም ነበርና ነፍሰ ጡሮችና አቅመ ደካሞችን ያማራቸውን ጠይቀን ያማራቸውን እንጋብዛቸዋለን ያማራቸውን እናደርግላቸዋልና አንቺ ስነሽ ነፍሰ ጡር ነሽና ምንድነው ያማርሽ? አንቺ ያማርሽ ንገሪና እናምጣለን። ታመጣልኝ? ያማረኝ ነገር ያማርሽ ንገሪና ኤኒቲንግ የምትፈልጊውን እኛ እናመጣልሻለን። እርግጠኛ ነህ? በእርግጠኝነት ያማረኝ ነገር አንተ ማምጣት አትችልም። ችግር የለም ያለውን ነገር ንገሪና አንቺ ያማረሽ ዛሬም በእርግዝናሽ ወቅት ያለውን በሙላ ንገሪና እኛ እናመጣልሻለን። ያማረኝ ነገር አንተ ማምጣት አትችልም። በእርግጥ ምንድነው ንገሪና። እሺ እኔ አሁን ያማረኝ ነገር በእርግጥ ባሌ ነው። ባልሽ የለም? ባሌ አጠገብ ሲሆን ከምግብ በላይ እሱ ነገር ነው ያማረኝ ያለው። በቃ በእርግዝና ሰዓቴ እሱ አጠገብ ሲሆን በጣም ደስ ይለኛል ነበር ነው። አንተ ማምጣት አትችልም። እንዳጋጣም ደግሞ የለም እንጂ ሌላ ሀገር ነው ያለው መምጣት አይችልም። ኦሮታ ijoolleen ulfaatanii dabarsitan beektu jedhina namni tokko gizee gaaraadhaa waa qabu akka waan iyyachiisu akka waa suusessu beektu jechuun waan sana akka barbaadanii mitu jarreen barbaadeen waan sana barbaadu. Yeroo kana keessatti mucattii kana waan barbaadde siif goonamaa inni kan si barbaachisu yeroo kana keessatti jedhanii gizee jarri gaafatan maal jettee deebiste abbaa manaa koo. Allahu akbar. Ayo keluar semuanya pengaruh diganti keluar. Allah Allahu akbar. So manusia innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, putuskan, hancurkan, leburkan ikatan-ikatan sihir, buhul sihir ya Allah yang bersarang di badannya, pengaruh-pengaruh negatif, santet, teluh, pelet, guna-guna hancurkan ya Allah, putuskan sampai ke akar-akarnya. Allahu Akbar. La ilaha
إلا الله keluar Allahu Akbar Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad la haula la quwata illa billahil azim la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la haula la quwata illa billahil azim sok sesurian sok buru sesurian mana singka alaman lain ngadong ampun sia A'udzu billahi min kalimatin syarri khalaq Allah 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 Allahu Akbar Allah Muhammad Allah 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 ampun tasya Orota pastari kan nu beeknu amantaa protestaantii irratti amantaa muslimaa keessas kun jiraama jechuun maaf ammayee waan nutti himne wanta akkasii kun jiraadha amma qo'ee orota eenyuun keessaa jenniin ba'aa jira sii keessaa musiisana keessaa jenniin ba'aa jira qo'ee amma Citto laali liinnoodha osoo fumarii naga buuttis baalti maal abbaa keetii godhatte zamana doktora biyyi kana keessa bar ifaan kanuu gale duraan baatiriidhaan deemnaa bar zamana wayyaanee keessa re'ee itti kennaan jirtu ati ammoo dhadhaa itti fidaan jirtu akkasittuu sirraa nyaattee si nyaattee bar cibba kanan gartuu ati kan asfaaltii hema zamana maal keessa argan dhoqqee keessa deemaan jirru zamana wayyaanee bilicilici illee taatu nuu taatee jirta warri bilicilici jettu atuu bilicilici koottuu bilicilici akka kanarra hojjedhu buufata xayyaaraa kana waaqoo guutuu jedhee moggaasee deeme bar doktor Abiy Citto doktor Abiy waaqoo guutuu jedhee moggaasee bar minilik jedhee siyaa moggaasuu barbaadde bar dhaloonni lafa ol dhufullee waaqoo guutuu lafti kenna jedhanii mormatanii bar sii gala minilik jedhanii maaliif moggaasan dhaloonni lafa ol dhufu minilik jedhee lafti kenna jedhanii amaammootiin hin mormaniit kana waaqoo guutuu jedhee moggaasee taree bar doktor Abiy ilmaan lafa ol dhuftu yoo nu duunellee lafti teenne ta waaqoo guutuuti ta oromooti haa jettuu fi cibbaa sitti himna maal abbaa keetii godhatta nunuu ta'ee jira gugaan jirtu kanuma furadhu Jawaar deebii kana asirraa barbaanna bakka akkam akkami garuu karaatti deemaa jirtu sunis ummatoota baay'eedhaaf ta'an jiru karaatti deemaa jirtu karaatti jara sana filatte ummata kanaaf ta'an jiru ifaarraa xiqqishu akkanas Zikraa ni qaama godhate ما شاء الله أكم جت جايز والله ورب الكعبة هدو تكبر هدو ورب الكعبة يا سلام وبليتك راح تصور كده والله لازم وي ما شاء الله تبا تويت اسمه رجاء والله قريب هو يما أما ويمهما إسلام ما كيو سمت أنا فول الذكرى بريد فول الذكرى بريد سلام نوايا لعنة الله على إبليس توي مال جرى أجرت أما لا أما لقي أما لقي مال جرى أجرت توي كوني جلوا وجه أنا ما قالوا فكيس برباد فكيس سرا بريدة شوني برباد شيء قال لي متي فولا بريدة يوم كم هذا قالوا فكيني سجافة يعني فكيني سجافة أكخانة تني بريدة مو بريدة فكيني سجافة أما ما إنه أكخانة ما نبي هم ذكرى لم يتنس Orota mee mucaan kun akka kamitti bareeddi jekiisaniin gara kanaan immoo gara kanaan bareeddi orota namichi kun immoo yeroo baay'ee uummata keenya arrabsuudhaan namni beekamu kun immoo amma immoo nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaaniinis immoo waa jechuu barbaadaa jira akka arrabsuu barbaadaa jira Abdallah ማለት የአላህ ባሪያ ማለት ነው ግን ኦርቶዶክስና እናንተ ምንድነው የአረብ ሀገር ቁራኛ የሆናችሁ የራሳችሁ ቋንቋ ማጥፉ አያሌው ተመስገን ብላችሁ የማታወጡ ስም ለምንድን ነው አብዱልአዚዝ ኤርሚያስ ምን አገባኝው በእኛ ሀገር ስም በነርገጤ በነጨብጤ ለምን ለማንቀሳቀስ በነ መገርሳ ሀጎስ ወራክሳ ምንድነው ያሳፈረን በነ ኡጅሉ ኡቱሙ ለምንድነው ነብዩ መሐመድ የምትሳደቀው ምን ያለ አልተሳደቁም
አሁን እኮ ፍየል ጠባቂ ምናምን ስትል እና ታዲያ መሐመድ መጥቶ እኔን ቦምቢ እንትን ምንድነው መብረቅ ይጣልብኛ ጀግና እኮ ነው መሐመድ እየነገርኩህ እኮ ነው ፍየል ጠባቂ ነው እኮ እያልኩ መሐመድ ይምጣና ይታኝ የምፈራ መስሎ ነው በልበል ከዚህ አውርድ ይሄንን ደንቆሮ ማይ ወይ እንዴት ይሄ ሰው የኛን ሚዲያ ደፍሮ ይመጣል እንደዚህ አይነት አሻንጉሊት የሆነ ሙስሊም መምጣት የለበት መሐመድ ይላል እንዴ መሐመድ መጥቶ ይቅጠማ ጊዮርጊስ ይቀልዳል እኔ እኮ የመሐመድ ጠበቃ የዚህ የጊዮርጊስ ጠበቃ ነሞታ ከከና ሰሙን ቀምኔ ብረስ ገልተኒ ስንከነ ኡፈራብ ሲስተኒ ነማራብ ሲስተኑ ኡጋራ ብቻ ባየነ ማደ በጀራ ከና ብረገልቴ ማልጌደር ወር ባዴት የሚያም እቹ ማልጌደር ተመሜ ነማከና ብረገልቴ ያዳ ከሚፍረቹላ ያዳ ገጋሪን ፍረደቹቲ አረባ ከናቺ በባው ዋቶ ኮናን ጅጅራቲ ወንቲ ጅጅራሙ ቶ ኮንቹ ማብጀራ ከና ብረገልቱ ዳም ኡጋራ ብቻ ነ ረጫላ ከነን ተፈደኙኒ ነሞታ አችገለኒ ኡፈራብ ሲሰኒ ነማራብ ሲሰኑ በቅ ጀረከ ከና ጎተን ኩን ዳበቹ ቀብዱ ጀረከ ከና ኩን ሰሙን ቀባኑ ጀረ ነመሰሙን ቀብኔ ወጅ እንደምቴ ኡፈራብ ሲቴ ነመስነራብ ሲስንጀና ሰገንታ አራፍ ቀባኔ ከነ መፈካታ ሰገንታ አብራተ ሞድት ደብኑት መጀራማ የወነና ጁንተን